Tsiyoon mootummaan Itoophiyaa duula waraanaa naannoon qabadhe jedhu dhugaarraa fagoo ta'uusaa fi sirreeffama ofii keenyaaf gadhiifnee jedhan. Isa jiruun itti fufuun qabnu hojii dabalataa fi sirreeffamuu qaban dhimmootii dabalataa raawwachuu qabnutu jira jennee kana murteeffannee jedhaniiru. Kun murtii salphaa miti ulfaataadha. Kan nuti eegnee fi murtiin murteessines adda adda ta'ee jedhan. Kanaafis Finfinnee seenuu naa turu kan sirraa'uu qabu sirreeffannaa ka jedhu murtii ulfaataadha garuu murtee sirrii ta'uu ni beennaa jedhan. Diina jechuun Dr. Dabratsiyoon kan waaman mootummaan federaalaa sirna kufaa jiru jedhanii carraa abdii kutannaa qabuun gargaaramaa jira jedhan. Duula waraanaa kanatti humnootiin alaa hirmaataa jiru garuu waan jijjiiran hin qaban jedhan. Tigraay dhiyaa fi guutummaa biyyattii iddoo adda addaatti dararaa dhalattoota Tigraay irra ga'aa jiras jechuun himataniiru. Bu'aa dhalattoota Tigraay eegsisuu malee iddoo qabachuu miti ka jedhan Dr. Dabratsiyoon dirqisiifnee gara marii nagaatti finnaa ta'uu baannaan ni barbadeessina jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gama kaaniin dilbata kaleessaa magaalaa Maqalee irratti xayyaara nammaleeyyiin haleellaan kan gaggeeffame yoo ta'u ganda Addishuumdiyuun jedhamu keessatti manneen jireenyaa 2 haleeluun ibsamee jira. Lubbuu namaa irratti garuu miidhaan dhaqqabsiisee hin jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Aadde Ximuut Haadguu jedhaman akka dubbisetti manni isaanii kutaan tokko haleellaa sanaan diigamuu fi qabeenyaan barbadaa'uu isaa ibse. Ganda sana keessa manneen jireenyaa malee chaatti jirus beeksisuu keessatti qoodni nutti qabannee salphaan turre. Appilikeeshiniin jira ture. Appilikeeshinii sana ammoo kan raawwate Biiroo Aadaa Turizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture amma Ministeera Turizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhanii beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan gara UNWTO'tti kan ergine nu jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dammaqqiisa uumuu keessattis qoodii qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministeerri miidiyaallee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee turizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata turizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata